jenneen omaayyuu wanta sin gargaaru hin qabu siyyoo poolisii irraa qabaattan qofadha kan sin gargaaruu dandeessu. Mee mucayyuma kana wanti ajjeese maalidha? Maal quba qabdu akkamitti isinitti fidanii dhugaa kana nutti dubbadhaa jenneen bakka doktoriitiin. Dhugaan kun rakkoo hin qabu. Dhugaa kana kan baruu dandeessa yoo waraqata poolis station irraa fidattanii dhuftan riizaaltiin isaa achi jira, riizaaltii isaa isinitti himnaa jedhan. Achi kaanet bakka mana yaala sanaa deemnet gara waajjira poolisii deemne halkanuma sanaan. Argaa turtan warri mana siifanitti nu argaa turtan aga sadarkaa nuti ofitti wassannee liivii seennet isinii banneen dubbatiina jennee sin dhageessisaa turre poolisii bira teenye. Kana jechuun immoo poolisii biyya kanaa mitiiti, poolisii biyya Itoophiyaatti iyyuu baay'ee akka ulfaatu hin beektu sin. Hidhamnu sin hidhamna galchuun nu galchanis nu galchan jenneen bilbila keenya liivii banne kiisa keessa kaawwanne poolisii faana haasaa turre. Achiin eeshi rakkoo hin qabu jennee teenye poolisiin maalluun jedha yeruma sana tattama sanatti gara imbaasiitti nu dawwale. Otomachi jirru. Okay, imbaasiin maal jedha nama kana kan qabatee jiru Muhammad nama jedhamutu dhimma kana qabatee jira isa qabachuu qabdu jedhanii lakkoofsa bilbilaa nuu kennan. Achiin namni kun nama mucayyoo kana fuudhee biyyatti galchuudhaaf jennaan poolisiin sa'aatii sanatti waan beeknu hin qabnu dhaqaa Muhammadtu beeka dhimma mucayyoo kanaa nuun jedhan. Achumaan fiignee dhannee gara malli keenya maali? Muhammad amma rafanii jiru halkan keessa gara sa'aatii 8-9 siqeera aleenitti jechaadha. Nuti maal goona achirraa deemsa karaa dheeraadhaan booda gara Shaarjatti deemnee warri Hajimaanitti galanis galanii warri Dubaayis galanii hin bullee barii har'a ganama otoo laftiin barii sa'aatii 5 kaan. Daandiin karaa irratti zaamatee baay'ee nuti cufamaa ture akkasumatti iyyuu deemnee gara imbaasii dhaqqabne. Dubbii sanan barre. Nuti dhugaan baruu barbaannu mucayyoo kana maaltu ajjeese jennee gaafa gaafannu mucayyoon ofiin of ajjeeste jedhan. Akkamitti of ajjeeste? Maaliin of ajjeeste? Eessa baruu dandeenya? Sila nama ajjeese jedhanii maaf nuuf hin qorattanii jenneen. Lakki kun dhugaan jirtu kanadha. Waraqata isaan wal qabsiisanii waraqanni poolisiin mana yaalaatti kennee jira. Waraqata sana gaafa doktorra achi nutti agarsiisuu jammartu ani bilbila koo kaaseen suura kaase waraqata sana. Nan qaba jechaadha waraqata sana. Of harkaan. Akkana wayyaa furannee gallee gaafa gallee ani gaafan galu ammas nama shakkinu qabnaa. Nama shakkinu kana seeratti nuuf haa dhiyeessamuu jennee gara imbaasii Itoophiyaa deemne. Imbaasiin Itoophiyaa maalluun jedha? Eenyudha ansi shakkitanii jedhan? Mucaa Naasir jedhamuu fi Abdii jedhamu shakkinaa jenne. Kaleessa Abdiin maal jedhamaa ture? Mucayyoon kun duuteetti paaspoortii ishii bira jira. Maaloo abbaatti barbaadaati kootta qabnee galchinaa jechaa ture. Nuun immoo kan nuun jechaa turtan maalidha? Akka waan Abdiin harka keessaa qabu du'a mucayyoo kanatti kan nutti himaa turtan. Achuma warra imbaasiitiin maaltu kana godhe jennaan abdiin beektaa mucayyoo kana abdii nama jedhamu kanan beektu nuun jedha warri imbaasii hin beeknu kunoo kana isaan kun nuun qoratamuu qabu seeratti nuuf haa dhiyaatanii nama shakkamu qaban jennaan nama shakkitan eenyudha bilbila kana nuu kennaati bilbilleetitti isinii waamna jedhan shakkamaa kennineef hin waamani abdiin sa'aatii sanatti achi jira hin jiru namni immoo reeffi kun iyyuu galuudhaaf dhimma kana wal qabsiise mucayyoo abdiiti. Haati manaan Abdii reeffi kun akka biyyatti galuuf nu bira geessite kanaan alatti Abdii waan bira waan godhe hin qabu nuun jedhan nuti Abdii iyyuu shakkinaa Abdii gara qaama seeratti akka nu dhiyaatu barbaanna jenneen sana yoo barbaadan gaafatachuu dandeessu mucayyoon immoo ammas riizaaltiin nu bira ga'e qaama poolisii irraas qaama kamirraayyuu kan nu bira ga'e ofiin of ajjeessu ofii ishiiti of ajjeeste eessatti of ajjeeste istoora keessatti of ajjeeste maaliif akka ishiin of ajjeeste sanaaf immoo qaamni poolisii kun ragaa qabatamaa fudhateera, viidiyoo godhateera, suura kaafateera achitti. Isa kana immoo ana jawweef yookiin gammeef osoo hin taane qaama imbaasiitiif hin kenna viidiyoo sana. Abbaan itti baaddan viidiyoo sana fudhachuu dandeessu jechaadha. Mucayyoon duushii. Dabalataan immoo mucayyoon ofii ishiiti ishiin duute ragaa qabatamaa waan hedduu lafa keessatti gaafa duute. Ani deemuufan jira, ani du'uufan jira. Waan akkana sagalee waraabdee hin qabdi. Otoo achiin ga'een dura mucaa shakkamu sana imbaasiin otoo mucaa sana hundeessin nuti asii deemuu hin dandeenyu namni hedduun nu eegaa jira jennee. Imbaasiin qaama mucaa nu shakkinu sana dawwalee nu waame mucaan hin dhufe. Gaafa mucaan qaama shakkamaan kun gaafa dhufu kutaa diyaaspoorotaa jedhanii ol seensisanii waan qabeessaa fi waan dubbachuu qabdan dubbadhaan jedhan.
Shakkamaa kana shakkinaa jenneen. Maal shakkitan shakkamaa kana? Mucaan kuni akkanatti mucayyoo kana akka ishiin hiriyaa ishii turte. Hiriyaan hiriyummaa jechuun immoo gadi fageenyaan hin beeku. Maal akka isaan godhan hin beeku. Maal gochuu qabna jennee gaafa gaafannu mucayyoon ofiin of ajjeesse. Akka seera biyya kanaatti immoo haati manaa abbaa warraa wal lolanii yoo abbaa warraan harkaan hin tuqne, yoo abbaa warraan harkaan qabeetu mucayyoo abbaa barbaade nama biraa hin ajjeefne maaltu ta'uu qaba? Qaamni poolisii isa sana siif hin qoratu. Qaamni poolisii kan sii qoratu namatu ajjeese moo ofiin of ajjeeste kana bichaa sii qorataadhaan. Ishii maal gochuu qabna? Kanaaf jennaan mucayyoon of ajjeesuu ishiitiif ragaan mana yaalaa irraa qaqqabeeran baasii. Waan garaagaraa irraa waajjira poolisii dhaqqabeera. Maal goonu ishii nuti kanaan? Akkamitti reenfa keessan galfachuu dandeessu? Abdii fi sin immoo warri dhimma biraa barbaadan immoo maal godhan? Mana dubbii Arsii fi dubbii Shawaa walitti fiddan. Ijoolleen Arsii ijoollee Shawaa ajjeeste. Akkamitti nuti immoo isa sana akkamitti sun akkamitti ajjeesu kan jedhudha kan kaane malee otoo mucayyoon kun ofiin of ajjeesti jechuutti dhageenye maal gocha deemna nuti? Dhugaan jiru kanadha. Gammeenis na bira jira. Namoonni hedduun warri kaleessa turan hundi isaanii namni 15 ol na bira jiran hanga ammaatti otoo midhaan bishaan hin jedhin otoo nuti asachee deemnu Duraan dursa Arsiin tuulama ajjeesee keessaa baasa. Namni akkas jedhe tokko hin jiru. Dhugaan intalaa haa ba'u jenne. Akka Oromootti dhaabbanne yoo san ta'e anis intala sikkoo mandooti. Achiin gora ture. Sigalee nuti ka jenne dhugaan saba qulqulluu haa ba'u. Dhugaan miskiinaa haa ba'u. Mucaadhaafis mucayyoodhaafis dhugaan haa ba'u jenne malee Arsii fi tuulamni wal fixa hin jenne nuti. Waan nu hin jenne hin jedhina. Sinigalee waan kan dubbanne hin jedhina. Asumarra Oleh hobar bane livi san finne warabu agechu sudan den nyumba takar. Ugaan qulqullu haa ba'u jenne. Ugaan miskiina haa ba'u jenne. Abdiin sogaa argatu intali duutes ugaa argatu ne malee waa'ee tuulamaa fi Arsii waan dubbanne tokko hin jiru. Sigalee waan dubbanne tokko hin jiru. Ani gamni waan dubbanne hin jiru. Siifanis waan dubbanne hin jiru. Ka jenne ugaan micayyoodha haa ba'u. Ana sodootee sana maqaa. Ani sodoondee ugaan ishee haa ba'u jettanii miti isin. Asi sodoodute ugaan mucaa haa ba'u jenne. Ugaan intalaa haa ba'u jenne. Intalli sun sababa kamiin duutee qoradhaa jenne malee waan gandaa walitti finne tokko hin jiru. Uummata Oromoo irra seera jirtan. Sinigalee dhimma irraan qabnu nuti gandarraa. Ati akka keetti jechuu dhiisuu dandeessu. Akka Oromootti dubbanne. Ati akka keetti hin jenne warri jedhanis hin jiru. Dhugaan jirtu immoo isa kaleessa kaastee agaarraatti ittiin hordofaan manurraa eegaa turte kuni isaan namma kana sitti mee mucayyoon ofiin of ajjeeste shakkamaa qabdan sana immoo waamaa jennaan dirqama hin deemnu nuti hin baasii jechuun Itoophiyaa bakka buutanii biyya kana keessa jirtanii maaf nama nuuf hin dhiyeessitan jennaan dirqama mucaa waamanii nu dhiyeessan mucaa hiriyaa ishiiti jedhan san. Mucaan gaafa dhufu maal jedhee anaa wanti ishiin naan jette ragaa qabatamaan kana kanatu bilbila koorra jira kana naa barreessite kana sagalee ishiillee na bira jira sagalee ishii jedhe. Nuti ani poolisii biyya kanaa miti namaan kana jedheetu nama qabachuu hin danda'u. Yookiin nama reeboo kiwwaa gochuu hin danda'u. Mucaan sagalee of biraa qaba sagalee mucaan kenniteef. Aga sadarkaa lubbuun koo darbuu fi kana booda nan argitu amma jettuunitti sagalee qabdeef hin qabdi. Asirratti mee gaafii tokkoon qaba. Namni reeffa kana gara biyyaatti galchuudhaaf itti gaafatamummaa fudhate jedhanii haadha manaa Abdii kanatu akka reeffi gara biyyaatitti galu kan oliyyannoo godhe isheedha moo kan biraa immoo gaafiin lammataan bilbilli micayyoo duutee sakatta'amee jiraayii poolisiin sakatta'ee bilbila micayyoo sana waa hundaa isin argitanii jirtu waan kanarraa quba qabdu isa kanas walitti qabaati mee nu ibsa. Tuni yaada gaarii nu gaafatte yaada gaafatamuu qabudha. Bilbilli mucayyoo mana madaamii jira gammaatti miini ishii fi bilbilli mucayyoo mana madaamii jira madaamiin mi'a ishii koottan irraa fudhadhaa jechaa jirti. Dhimma mucayyoo Abdii irratti garuu mucayyoon Abdiin baasiidha kan bilbilteef namni tokko du'ee jira. Nama eenyu jedhamutti bilbilte nama Mahammad jedhamutti imbaasii Itoophiyaa keessa hojjetu. Isa kana immoo nuti silkiisaa isinii kennuu dandeenya. Mahammad kana faana haara reeffa kana ganniis ta'e abbaan barbaadan wajjin haasa'uu dandeessu. Maal jettee mucayyoon akka inni nuun jedhetti mucayyoon Abdii nuu bilbiltee reeffi nu harkatti du'eera maalluu wayyaa akkamitti reeffi kun gara biyyaatti gala jettee nu gaafattee jedhan. Achiin rakkoo hin qabu.
rakkoo hin qabu hin galchinaa maaltu maal ta'e jedhaniit ishii kanatu nutti fide malee nuti abdiin beeknu nuun jedhen baasin rakkoo hin qabu sana nuti abdii sin barbaanna dirqamaan sababbi isaa abdii irratti miidiyaa kana irratti kan odeeffamaa jiru akka abdiin harka keessa qabutti akka Naasir harka keessa qabutti kan haasa'amaa jiru isaan kana dirqama qaaman arginu malee imbaasii kana hin deemnu jechaadha dhaggeeffadhaa guddata meerree eessa jirtu gurbicha isaa obboleetti bireeru. Eshi maal luwayya jennee gaafa nuti dubbii keenyatti deebinu imbaasiidhaan hin deemnu nuti dhugaa barbaanna waan ta'eef dhugaa mucayyoo keenya nuuf haa ba'u jenneen mucaa bilbilanii nu waamanii mucaan hin dhufe. Mucaan hin dhufe gaafa mucaan dhufu mucaa teessisanii kutaa diyaaspoorotaatti akkuma isiniin jedhe ol seensanii qoratanii maal quba qabdaa lakki quban qabu wanti nani beeku kanadha. Reenfa biyyatti galchuudha akkamitti kaati jennee gaafanne mucaa. Ani reenfa biyyatti galchuudha kanan ka'e uummanni kun miidiyaa banateet waa'ee du'a mucayyoo kana irratti haasa'a. Akkaataa mucayyoon ittiin duute sana qorachuu dhiisaniit eenyutu mucayyoo sana ajjeese mucayyoon keenya eenyu harkatti duute jedhanii taasa'u. Achumaaniin ani waajjira poolisii dhaqeen reeffatu nu harkatti jira mucayyoon kun haadha manaa kiyya gara biyyaatti reeffa kana galchuun barbaadan jedheeni jedhe mucaan. Eshi erga gara biyyaatti galchuu barbaadde wanta si barbaachisu sana imbaasiidha dhaqi xumuradhu koottoodhaan otoo mucaan imbaasiidhaan xumuratiin nuti immoo dursinee dhaqne wanti ture kanadha. Tuulam. Ayyee asirratti ragaa achi mana yaalati qabatanii dhuftan kan poolisiin footoo kaafatee waa hundaa godhan atilleen kan bakka mana yaalati ragaa footoo kaafatte sana guddataan abbaa fi faamilii mucayyoo duutee tana bira jiraati isatti ergaati inni ragaa kana waa hundaa wajjin maatiin kara ittiin deemuttiin haa deemuti isin amma akkaataa bilbila mucayyoo sana dhaqxanii madaamirraa fuutaniitoo waan jiru hundumasaa qoratameetoo waan jiru ummatatti baafameetoo himamu isa kana godhuu hin dandeessu. Ila sittima tuulamichaati sittin hima eeyyen nuti gochuu dandeenyu riizaaltii reenfaa nuu kennaa jennaani imbaasii irraa fidachuu qabdu jedhan nummoo imbaasii gaafa gaafannu imbaasiin waajirri poolisii kan nuu kenne namni ajjeesu otoo hin taane mucayyoon of ajjeesudha. Warri mucayyoon biratti duute sun warri madaamonni mucayyoon biratti duute mucayyoo sanaaf akka reefi biyyatti galuuf akka aga ammaatti mi'a mucayyoo fi silkii mucayyoo koottaa nu biraa fuudhan jechaa jiran miti akkas miti mucayyoo nu biratti duute kana bilbila ishii fi eenyu dhaqee haa fuudhu kana eenyu dhaqee haa fuudhu innaqna ishiisa iyyummoo haa ta'u innaqna gara fuulduraatti iyyuu jennee gaafa walii gallu nuti kan barbaannu shakkamoota lamaan eenyu feenyu abdii fi mucaa itti gaafatamummaa fudhate sana qofa barbaanne achitti dhugaan haa ba'u gaafa jennu arga mucayyoon duushii barree jara sana arganne haasofsiifneerra wanti isaan haasa'anii fi wanti namni haasa'u walii adda ragaan ijoolleen achitti dubbatanii fi ragaan namni asirraa jedhu adda maal goonu nuti ani qaama poolisii miti. Namni Muhammad jedhamu suni namni reeffa kana itti gaafatamummaa fudhatee waan kana godhaa ture kun isin bira jira eenyudha inni lammii Itoophiyaati. Inni imbaasiidha Muhammad kan isin jedhu silkii irraa fudhannee reeffi biyyatti akka galuuf waan porososii hunda akka xumuramu akka sinan gargaaran nuun jedhe nuti shaarjaa jiraanna inni Abudaabiidha akka hin deddeebineef nama sana silkii isarraa fudhannee waan hunda inni nama nuu kenne reeffa sana biyyatti galchuudha. Koottaa eenyu reeffa sana biyyatti isin haa galchonnaan nu reeffa sana biyyatti galchoo otoo hin taane kan dhufte ani dhufeef dhugaa baruu dhufeef hin jedheen dhugaan sun immoo maalidha jennaan dhugaan jiru kana ati immoo yoo nama tokko akka dhuunfatti shakkita taate qaama poolisii dhattee tokko kassasuu dandeessaa poolisiin biyya kanaa kan kennu ani inni sakattee nuu kenne mucayyoon ofiin of ajjeeste moo namatu ajjeese kan jedhu nuu kennee jedha eenyutu ajjeese mucayyoon ofiin of ajjeeste maal goonu ishii nuti kanarra. Waan gaarii gootanii waan bareeda gootanii akkaataa nuti tuulama koo yaa dubbatu guutan tuulama us jedhame dubbatan jawwi isaanii gaafin qaba gaafin ani qabu biyya keessattuu Itoophiyaa keessattiyyuu sareen yoo duute viidiyoo waraabama boleessa kiyya nama uffanni isee viidiyoon waraabama uummanni maatiin kan inni nagaa argatu yoo viidiyoon ishiin of ajjeesuu ishii
Yeroshin fannoo irraa buutu viidiyoo waraabamee jiraate qofadha. Ragaa mana yaalaa, ragaa minaamini, ragaa poolisiin hin amanamu. Isa kana kan godhu qabu eenyu qabeetta viidiyoo sana kan godhe ana jawweetu achi dhaqee godhe son taane qaama poolisiitu godha. Qaama reeffa achi kaase sana godha. Isa kana argachuuf immoo eenyu bira dhaquu qabda? Qaama poolisii bira dhaquu qabda. Maal qabattee datta? Ragaa mana hin baasirraa. Gaafa sana viidiyoo sana barbaada suura sana naa kenni yoo jette gaafa sana sii kenna suurri. Nu garuu kan baruu barbaanne maalidha? Saatii sanatti dhugaa mucayyoo maalidha? Eenyutu ajjeese mucayyoo? Akkamitti duutu? Namatu ajjeese moo ofiin of ajjeeste sana miti kan barbaadaa turre nuti kaleessa sinfaan. Miti. Ammayyuu waan gartokkeedha kan isin argattanii amma argattanii garuu wanti gahaan argamu yoo viidiyoo argattanidha ammallee. Viidiyoo immoo nuti qaama waajjira poolisii keessa miti kan hojjennu akka nama dhuunfaatti yookiin immoo baasii keessa miti kan hojjennu. Ani nama dhuunfaa tokkoon yoo barbaade poolisiin biyya kanaati maali jedhee na gaafachuu danda'a. Amma si bira jira? Jira wanti suurri akkasii. Ani isa kana hin beeku. Suurri jira akkaataa ishiin ittiin duutu. Nun agarsiisnu jira. Hin agarsiisnu nuuf ija keenyaaf nuuf. Warri dhaqxanii isin laala. Warri suuraan jira jedhan jira jedhe. Ani immoo kan inni dhugaa sana barbaacha deemee mucayyoon kun akkamitti duute eessatti duute namni of ajjeese inumaayyuu maali homaa hin qabu maaliif dhaggeeffadhaa tokkicha. Mucayyoon kun hin duute nutoo lammii keenya mucayyoon duute kun mucayyoo kana barbaaddataa jirra. Maaliif reeffa mucayyoo kana gadi nu hin baasinaa jenneen isa kana nu hin baasii otoo hin taanedhe. Hin baasii jechuun immoo biyya kana Dubaay kana bakka bu'ettaa miti waajjira poolisii jira sunidha. Waajjira poolisii irra fudhachuu dandeessudha. Amma immoo warri na dursanii isteeppii biraa deeman viidiyoo sana argachuus hin dandeenya suurrillee jira jedhu. Jamila galchaa dandeessan warri modereetara yookaan modereetara naannoo viidiyoon kun yoo argame namni hundumtuu boqotaa namni sanyiidha naannoodha walitti buus hin jiru. Kanaafuu numaafillee ormumaafillee viidiyoon barbaachisaadha. Viidiyoo nu dhiyeessaa gara fuulduraatti hojjetanaa bahu. Ati meebi yookiin biyya namaa jirta yookiin biyya kee jirtan isin beeku. Garuu dubbiin akka fagoo teessanii haasoftan miti gaafa bira geesse mucayyoo kanaaf ati maali naan jedhan anuma mataa kiyya. Anoo silaa dhugaa barbaachan deeme malee mucayyoo kana iyyuu hin beeku. Haati mucayyoo maqaan ishee eenyu naan jedhan mee maal jedhuun? Haati kee fi haati mucayyoo maalirratti wal geessuudhaan maal jedhuun? Garuu beeta sabaanii suuta jedhee naasofsiise sin nama keenyara nu gargaara mucayyoon nu harkatti du'e namni wal fixuuf jira. Gosa gosaan namni wal kutuuf jira. Ani mucaan bootii mucayyoo mucayyoo jabduuti. warri dudduubbee jirtan sim jedha. Jawwee nama dudduubbee sanii sim jedha ani hin beeku.